barakaatu. Ashamaa harka fuune mee har'a namoonni iimeelii hin bananne ammas immoo namoonni banattanii kaatanii iimeelii keessaa riimoof gochuu wallaaltanii iimeelii namaa kan duraanii haaraa akka banattan isin agarsiisatan iimeelii duraanii akkasiin keessaa riimoof gootanuun isin agarsiisa. Iimeelii jechuun iimeelii yoon jillee bilbila akka faayidaan qabne beektanii mee gamalmaan gara barumsaa isin dabarsa kunoo Gmail kana ga'ee seentanii. Gmail jechuun qubee M kana ga'ee seentanii. Amma iimeelii gara fetanii seenuu dandeessanii gin anan immoo asii isin agarsiisaara malee. Sana booda kunoo sarara sadii gaara jirtu tuttanii akkana waggan gada garagalee akkasitti dhufamti ol harkiftanii siitingi kan jettu jala jirti isii tuttanii. Akkanatti iimeelii qabdan duraa isinii baasaa haarawa baneetan gubee isin agarsiisan immoo. Kanaafuu add account isheetu jalee kana jirti isii tuqnee gara Googleetti nu fidaa Google isa gubbaa kana filanna. Obsaan eeggattan asitti qulfii isin gaafataa hin banattanii qulfii keessanii qulfii bilbilaan fuula cufattan jechuudha. Nama eenyuun akka ta'e baruuf keeti immoo kan nama biraati jechuudha. Kanaafuu kireet account isheetu gadi kana akkana tunnee asirratti ni jira optionaaliidha. Garuu first name kana irratti maquma guutuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf ani amma fakkeenya isin agarsiisuuf ana Mariyoo jedha beekaatuma next gootani. Kunoo bakka gara gadii kanatti name Riyoo fakkeenyaaf Riyoo طيب Riyoo Shaafii optionaaliidha garuu haa ta'u itti guutan isin sirrii miti obsaan eeggadha. Asirratti gubbaa irratti Riyoo jedhe garee gareetti immoo Shaafii jedhee qubee guutuu dide. Akkanatti next gootan isin dabarfatanii optional jedha garuu asirratti gizee dhuftanii kunoo isa gama gara kana keessatti bara 1995 guutani. Yaani bara 1990 wayii guutani. Isa jeddu kanatti manzi kanatti immoo ji'a amma keessa jirtan yoo fetan ji'a keessa injirreessa ji'a fetan guutani. Isa kanatti immoo guyyaa andi 25 jedhu isa kanatti immoo dhiira ta'e durba ta'e filattanii an tokkuma filadhu next gootani. Isiniif galaara miti kunoo Riyoo Shaafii 34 jedhee dhufee isa gubbaa kana iimeelii kana quxuriidhaan fidu bareedduudha. Isa gubbaa kanatti next godhadhaan. Yaani gargadii anti Shaafii Riyoo jedha isa yolitti immoo Riyoo Shaafiidha. Kanaafuu isa Riyoo Shaafii irraa ka'uu bareeddu waan ta'ennaan isa gubbaa irratti godhatanii asitti waliin next gootani. Amma akkaataa irraa dhimmoo gootan isin agarsiisa. Paaspoortii immoo fakkeenyaaf Riyoo ittaniitu miti qubee waan ta'etti dabaltanii amma qubee 1 2 3 4 hanguma feteetti dabaltanii next gootani. Asirratti lakkoofsa na gaafachaa jira. An garuu lakkoofsa galchuu hin barbaanne yeroo fedhe skip jedhee isinii fida yeroo fedhe immoo lakkoofsa isin gaafata isin lakkoofsa keessan itti guuttanii banattani lakkoofsa itti guuttachuu isin fedhu lakkoofsa ittiin banadhu waan hin jirreef lakkoofsa itti guuttanii wagga jettanii isin dabarsa alaabaa biyya keessa jirtan isinii fidaan iyyuu. Kanaafuu isin dabarsa sana booda lakkoofsa itti guuttannaan wanni biraan jiru. Skippii fida seetan dhufe skippii hin finne kanaafuu of duuba deebiitan tokko gubee isin iimeelii bakka itti riimoof godhamu isin agarsiisa amma ga'a. Asirratti gaa iimeeliin keessan akkanatti isiniif dhufaa akkanumatti dhiiftanii sarara sadii gaaraa kana tuxxanii manage account isheetu kana gubbaa kana tuxxanii kunoo asirratti iimeeliin hundi isaa isinii dhufeera. Gizee iimeeliin isinii dhufe iimeelicha irra kana garra kuttanii iimeelicha giddaa irra kuttanii remove account jechuu fida. Ifa isiniif ta'e remove account kana rukuttanii iimeelicha achirraa badee gubata jechuudha. Akkaanti sirreeffatanii galatoomaa.